oduu gammachiisaa hunduma keessaniif afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, Amaariffaa onlaayiniidhaan jalqaba irraa pilaatfoormiiwwan akka Iimoo, Google Miitingii, Waatsaappii fi Zuumiidhaan barachuu ni barbaaddu? Sana taanaan lakkoofsa kanaan nu dubbisaa. Hello, I'm Gaddisa and it is Gaddisa Tube. Today we are going to see about present continuous tense. Akkam jirtu annagaan jira galata isaa. Har'a waa'ee present continuous tense kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. Gaafii akkamitti construct goonaa akkasumas immoo akkamitti himoota ijaarraa kan jedhu jechuudha. Sirriitti present continuous tense sirriitti tokkoon tokko irraa egaa kan ilaallu ta'a jechuudha. So let's start our lesson. Jalqabna. Present continuous tense. Present jechuun maali? Amma jechuudha. Continuous jechuun immoo itti fufaa jechuudha. Tense jechuun immoo hennaadha. That's what? That holds action and time. Maali? Time yeroodhaa fi akkasumas immoo gocha tokko kan qabatudha jechuudha. It contains time and action jennaan. So present continuous tense kun maal ibsaa? Gocha amma raawwatamaa jiru tokko. Okay? Yeroo ammaa kana raawwatamaa jiru tokko ibsuudhaaf maal fayyadamna? Present continuous tense fayyadamna jechuudha. Okay? Kanaafuu maqaan isaa maal indicate nuuf godheera? Present amma continuous itti fufaa. Yeroo ammaa kana gocha itti fufaa jiru ibsuudhaaf jechuudha. So let's see its form. Sentence yoo ta'u kan immoo himoota present continuous tense jalatti argaman yookaan formii isaa qaban akkamitti ijaarra jettan. The first one is subject, okay, plus maal goona? Am or is or are. Okay, plus verb 1 plus ing. Let's see subject. Subject jechuun matima jechuudha. It is the doer of the action. Gocha kan raawwatu sana jechuudha. As a subject, what? I take. I, you, we, they, she, he, it fudhadheen jira. Akka subjectiitti jechuudha. Sana booddee asirratti maal jedha? Am or is or are. Kana jechuun am iddoo fayyadamnutti isin hin fayyadamnu. Akkasumas immoo aris hin fayyadamnu jechuudha. Am immoo eenyu wajjin fayyadamna yoo jettan, we use am with what? With I, okay? Am wajjin fayyadamna I jechuudha. Itaansee immoo is immoo kan fayyadamnu she akkasumas he, it waliin fayyadamna jechuudha. Is, okay? Dogongortanii you is hin jettanii jechuudha. Okay? You waliin hin fayyadamtan. Are immoo warreen sadeen kana wajjin you, we, they kan jedhu kana waliin fayyadamna jechuudha. Verb 1 kan jedhu immoo verb 1 like drive, driving kan jedhu kanarratti drive dha verb 1 isaa. Garuu ing yogguu itti daballu maal ta'a jechuudha? Driving ta'a jechuudha. So I am driving a car. Ani konkolaataa oofaan jira hiikkaan isaa jechuudha. Amma raawwachaa wanta jirudha waan ta'eef I am driving a car. Haaluma sanii fakkeenyaaf I am what? Eating breakfast odoon jedhee ciree nyaachaan jira jechaan jira jechuudha. Konkolaataa oofaan jira odoon jettee yoo I am driving a car. Idduma kanatti driving kan jettu buusnaa jechuudha. Haaluma saniin immoo fakkeenyaaf bishaan daakaan jira odoon ta'e I am what? Swimming water jennaa jechuudha. Like that ati konkolaataa oofaa jirtaadhaaf you are driving a car. Nuti konkolaataa oofaa jirra, we are driving a car. They are driving a car. Isaan konkolaataa oofaa jirudha. She is driving a car. Hojjennum isheen konkolaataa oofaa jirti jechuudha. Isheen kitaaba dubbisaa jirti yoo barbaanne maal jenna? She is what? Reading, okay? Iddoo kanarratti reading kan jedhu dabaluu qofa jechuudha. She is reading a book jenna jechuudha. Okay? She is reading a book. He is reading a book. Inni kitaaba dubbisaa jira yookaan immoo he is driving a car. Inni konkolaataa oofaa jira. It is driving a car. Inni konkolaataa oofaa jiraadha. Wanta nama hin taaneef, okay? It kan fayyadamnu iddoo kanatti wanta nama hin taaneefidha. Akkasitti fudhadhaa. Sana booddee how we construct, okay? Negative sentence. Hima negative immoo akkamitti construct goona? That is the most important thing. Wanta baay'ee barbaachisaa ta'edha. Fakkeenyaaf I am driving a car. Maal ani konkolaataa oofaan jiraadha. Garuu ani konkolaataa oofaa hin jiru jechuu barbaanne maal jenna? I am not, okay? Not daballaa jechuudha. Yedduu kanatti maal dabaluudha? Simply not dabaluudha. Okay? So I am not what? Driving a car jennaa jechuudha.
Akkasumas immoo fakkeenyaaf ati konkolaataa oofaa hin jirtu odoo barbaanne you are jennee hedduu kanatti not dabaluudha bakka. Simply add not. Okay. Sana booddee what you are not driving a car. Ati konkolaataa oofaa hin jirtu jechuudha. Are not kan jettu kana immoo aren't jennee dubbisuus dandeenya. Okay. You aren't driving a car. Ati konkolaataa oofaa hin jirtu jechuudhaaf jechuudha. Haaluma saniin she is driving a car. Isheen konkolaataa oofaa jirtiidha. Isheen konkolaataa oofaa hin jirtu jechuudha barbaanne she is what iddoo kanatti not dabaluudha jechuudha. She is not driving a car jenna jechuudha. Isheen konkolaataa oofaa hin jirtu. Haaluma saniin he is not driving a car yookaan immoo he isn't jechuu dandeessu. He isn't driving a car. It isn't driving a car jettanii haala saniin jechuu dandeessu jechuudha. Now let's pass to how we construct question. Okay. Gaafii immoo question structure isaa. So what it does look like, okay? Maal fakkaatame kan jedhu moo sirriitti haa ilaallu, okay? So what does it looks like? Maal fakkaata? Gaafiin isaa yookaan immoo gaafii construct yogguu hennu gochuu barbaanne akkam gooneetti construct goona kan jedhutti immoo haa dabaru. Fakkeenyaaf iddoo kanarratti maal jenne? I am okay driving a car jenneerra. Ani konkolaataa oofaan jira. Ani konkolaataa oofaan jira jedhee odoon gaafii of gaafachuu barbaadeef maakooti. Maal jedhee of gaafadha? Am what? I driving a car jennee at the end we need to what? Write question mark. Question mark yookaan mallattoo gaafii put goona jechuudha lafa godhudha. Am I driving a car? Ani konkolaataa oofaan jira jechuudha. Maa inni guutumaan guututti am fuuldura fiddanii reverse gochuudha jechuudha. I immoo booddee irratti fiduudha. Okay. Fakkeenyaaf konkolaataa oofaa jirta jechuudha jettanii gaafachuu barbaaddan maal gootu? Are fuuldura fiddanii are you driving a car jettu jechuudha. So guutumaan guututti maal inni am are is warri jennuun kuni tole jalqaba irratti dhufu. Tole jalqaba irratti dhufaniit sana booddee jalqaba irratti gaafa dhufan sana gaafii uumnaa jechuudha. Are you driving a car? Konkolaataa oofaa jirta. Are we driving a car? Konkolaataa oofaa jirra. Are they driving a car? Isaan konkolaataa oofaa jiru jechuudha. Is she driving a car? Isheen konkolaataa oofaa jirti. Okay. Is it driving a car? Inni konkolaataa oofaa jira jechuudha. So question structure isa haala saniinidha jechuudha. Mee ati nyaachaa jirtaa jettanii gaafachuu barbaaddani maal jettu? Are you eating jettu jechuudha. Okay. Are you eating? Kitaaba dubbisaa jirtaa? Are you reading a book jettu jechuudha. Mallattoo gaafii dhuma irratti are you reading a book jettu jechuudha. Okay. Inni gara gabaa deemaa jira odoo jechuu barbaaddani. Is he sana booddee driving bakka jettu going. Is he going to market? Inni gara gabaa deemaa jira jettu jechuudha. Amma immoo let's see okay how we can give short answer. Akkamitti mee short answer immoo kennuu dandeenya. Gaafii gaafatamne tokkoof short answeriin isaa maal ta'uu danda'a kan jedhumu isa sanatti haa dabaru. Fakkeenyaaf jechuudha. Questioniin isaa gaafiin isaa otoo akkana ta'e. Am I driving a car? Konkolaataa oofaan jiraan. Okay. Akkasumas immoo are you driving a car? Konkolaataa oofaa jirtaa? Okay. Sadaffaan immoo are they yookaan immoo are we driving a car? Nuti konkolaataa oofaa jirra. Odoo ta'e. Afuraffaan immoo is she yookaan is he yookaan is it driving a car odoo ta'e deebiin keessan maal ta'a? Mee afran kanaaf pause godhaa viidiyoo iddoo kanatti dhaabaati. Sana booddee deebii barreeffadhaa lafa godhadhaa. Sana booddee gara viidiyootti deebinaa jechuudha. Daqiiqaa tokkoof pause godhattu jechuudha. Okay. Egaa am I driving a car hogguun jedhu maalan jechaadha? Konkolaataa oofaan jira. Ani konkolaataa oofaan jiraadha. Ofiin gaafachaa jira. Okay. Nama biraatiin ofiin gaafachaa jira. Namni sun gaafii kana naaf deebisu maal jedhee naaf deebisuu qaba? Eeyyeen oofaa jirtaa odoo jechuu barbaade namni sun maal jedhee deebisa? Yes. I jedhamoo you? Mee ilaalu. Yes you what? Jechuu qaba. Okay. Yes you are. Iddoo kanarratti maal inni yes jennee wanti asirratti adda baasuu qabdan yes erga jettaniin booddee waa'ee eeyyeen ati oofaa jirtaadhaaf waan ta'eef yes maal jenna you jenna atiidhaaf you sana booddee you waliin kan deemu akkuma isinitti aariidha jechuudha. Okay. Yes you are jettuu jechuudha.
Itti aansee lakkii oofaa hin jirtuudhaaf yoo ta'e immoo no, you are not. Simply not dhuma irratti jedhudha jechuudha. Okay, the second one. Okay, inni lamaffaan immoo are you driving a car odoo ta'e deebiin isaa maal ta'a? Are you driving a car? Okay, konkolaataa oofaa jirtaa? Eeyyeen oofaan jira jechuudhaaf yes jennee I am jenna. Yes, you jettan iddoo kanatti you miti. Kan gaafatamaa jiru maalidha? Isin waan ta'eef I fayyadamtu. Eeyyeen ani oofaan jira jechuudhaaf yes, I am jettu jechuudha. Okay, I waliin kan deemu amidha. Kanaafuu aariin fayyadamtan iddoo kana. Yes, I am jenna. Yookaan immoo yogguu oofaa hin jirre ta'e no, I am not. Lakkii oofaa hin jiru jechuu keenya jechuudha. The third one, are they driving a car or are we driving a car? Isaan konkolaataa oofaa jiru yookaan immoo nuti konkolaataa oofaa jirra jedhamtanii yoo gaafatan ta'e fakkeenyaaf eeyyeen nuti oofaa jirra odoo ta'e yes, what? Yes, we are jenna. Aarii jalqabaa tan asumatti fidanii sana booddee aariin tun jechuudha asittis ni dhufti. Sana booddee yes, we are jenna jechuudha. Gaafiin kan yes, we are kan jennu maanni gaafichoo maal ta'e? Are we driving a car? Nuti konkolaataa oofaa jirra? Yes, we are jenna. Gaafichi immoo are they driving a car? Isaan konkolaataa oofaa jiru yoo ta'e yes, they are jenna jechuudha. Lakkii isaan oofaa hin jiran yookaan immoo lakkii nuti oofaa hin jirru yoo ta'e immoo no, they or we are not jenna jechuudha. Okay, the fourth one, the end kan dhuma. Is she or he or it driving a car? Yoo ta'e maal jenna? Yes, she or he or it is eeyyeen. Okay, fakkeenyaaf gaaficha is she driving a car? Isheen konkolaataa oofaa jirti? Eeyyeen oofaa jirti jechuudhaaf yes, she is jenna jechuudha. Okay, yes sana booddee she is. Isa hiidhaan hoggoo kana immoo he yoo ta'e immoo is he driving a car? Yes, he is jettu jechuudha. Haala saniin lakkii isheen oofaan jirtu kan immoo inni oofaan jiru jechuu barbaadan immoo no, she is not or he is not, it is not jettanii bifa kanaan deebistu jechuudha. So short answeriin isaa kana fakkaata. Gaafii akkamitti akka uumtan laallee jirra. Akkasumas immoo positiiviin isaa maal fakkaata kan jedhu laallee jirra. So that's all for today. If you have a question, just please leave in a comment. Gaafii yoo qabaattan comment irratti just write it, okay? Naaf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana jechuudha mee like gochuu akka hin raaffanne namoota baay'ee bira akka ga'uuf jechuudha. So until another video, just stay safe. Amma viidiyoo biraatti ittiin wal agarrutti nagaan ta'a, jabaadhaa.